akkas akkas Ayyadem. Amtu daqiiqa sadii irra kaa'i ustaazna. Musaam zaarra qaayidee kasadi. Waa free time dha kunneen so daqiiqaan sadeen. okay obboleeyyan namni kun sadii dhibbii sadii dhaggeeffadhaa akkasuma horaa fi abdoo show arraba kana rabbiin boru laal ni qollofna ya rabbi subhaanahu wa ta'ala ilaala qollofu guyyaa rabbiin arraba kana qollofuudhaatiitu maal jedhaa ta'uu isaa keessatti ani rabbii fi nabi muhammad malee nama tokko hin qeebaluu eber dhageessanimi duuba nama kana akkamitti ta'uun isaa akkamitti amana mare kunoo bidee zamaskarii naa bide zamaskarii amma inni ammoo fide gaa ishii haasa'uun isaa waliin diine silaa zamaskariin kun sahaabaadhaa jettanii silaa naa gaafatu qabdan hayaan nama qeebaluu je tafsiira keessatti rabbii fi nabi muhammadii je nabiin jee quwwaa tana naa kennin jeen naaf hin finne zamaskariin naa bide zamaskarii kamittan fudhadhee isa reebintana waadaa naa galee nama tokkon qeebaluu je hiikaa tafsiira tokko osoo tunnaan deebine abadan wallaahi asiin qolomanni kun irraa bu'a malee ajandaa biratti hin deebinu isaa waadaa if jalaa diige waan ta'eef daqiiqaa kan jedheftadan isin galee miti hiikaan afaan oromoo haasa'u isaatti wal diige nama tokkollee barbaadu je nabi muhammadii fi rabbii malee zamaskarii eessaa fidire Okay, deeqa sadeentii eessarraa qabaddeetiin jira jara keenya dhageeffadha. Qur'aanni durumaan dursettuu isinii himeetiin jira. Qur'aanni ifa ta'a. Qur'aanni tilka aayaatul kitaabil mubiin warra fassare laana dhageeffadha. Warra fassare kanallee rabbiin fassarin jenne. Warra mufassirtoota jaaniin kana dhageeffadha. Akka waan jara kana rabbiin fassaraa je'ee Qur'aana isaanirratti buusee godhuun hin barbaachisu. Silaa fassaruun dirqama kan taatu taate rasuula rabbiitu qur'aana fassara alayhi salaatu wassalaam. Okay? Qur'aanni waan ifa taa'uuf sheekan ammoo hoggaa qaraasisan akka yaada isaaniif fassaran. Siigalee amma tafsiira sheekanii oon isinii fide mataa isin dhukkubuufaa mala. Maraachuu haa dandeessan. Wal dhabinsaa fi wal bocoluusaa siigalee. Tanaaf zamashkarii maaliif fidatee yoo kanaan jettu taate mee namuma tokko jeebar namuma tokko akka keetii kana jee fidi je siigalee namni akka kiyyaa jee kunoo zamashkarii jiraan jee zamashkarii kitaaba isaa gartee tafsiira isaa safhaa 75ffaa gubbaa dhaqee ilaalladhuun jeen zamashkariin kun nama amata 600 dura jiru aalima guddaa gartee addunyaan guutuun beektu tanaaf ani dirqama nama inni beeku fiduun qaba qur'aanni bar hoggaa haasa'u إني ذاهب إلى ربي هجاج موسى خرر ربي نساء يروسلم جرا ربي صدارنا سيقالي برا إني قرآن هجا والهيخو دركما قرتي وان إني جئت يو خنديم نتات وان قمنا جئ خلال يو خندات تاتي خفرو دندين جرخي تنافو دركين أصو بينو أكن كفر هدرا ربي هركلا مانقودو مال جتشو ربي أصو فك ليس كمثله مثل جتشو مال جتشو سا فوتو جتشو ديما جوجل لك على ربي فكي قولون انجرتو سو الله انجو هركا خنا هركا ايسا قوتي ايسا هيتي خنا انجو تي آيات خنا فكاتو جر يد الله فوق ايديهم هركو ما برخونيس هركي ربي هركا ساني قبا جر ربي كنا چبتي چورا صابا ربي چبتي چورا هركا ساني قبا جر دنديتين الله دنديتي ساني قبا جرتي هقاني في رسول بيعي قدن هقا رسول وجه ولي قدن أكنا جتشودا تنافوغا يو خنر خندي دوتاتي ريف هقا ولي قدلو ونر ولي قدل وان براتي يرو ولي اللي قبون برباجس جرخي يرو ولي قبني بزا والقدل اللي برباجسو أنا خنا أتش ديمون دندو مالف جنان ديبسان كي يخنا خنا بيرون خطو يوجي سن دنتاساتي أنانين قو غافيتي يدبرونين دنديا خنا بود هاسو بيران فلو Taate ayyaga amma kana goona laal nuti ammaan tana dibeetii diinaa irratti ani hin beeku ifiiti akkaataa itti godhan ammoo dibeetii silaa addunyaa irratti yoonii fi gaafiin walii hin deebine gaafii san akkuma hin deebinitti acha kaayyatee abbichi naan deebinee gaafii san jee kaayyatee
gaafii nama kaanii irraa qeebala akkasittiin beeka. Ani gaa amma kineentti beeku. Ammoo ta diinaa tana dirqama tun deebitee taan dabruu qabaa yoo hayattan taate I have no idea. So yoo maamma bayaannaan ta'u hojii ta'e sagantaa teenya kaaddaa muruu ta'a dirqamna jechuudha. Maaliif sa'a teenyallee gumnee teessanis gumnee isinii nu kabajees dhufe kanallee walirraan gubnu hawaasa silaas jala jiru kanallee sa'a irraa hin gubnu ta'a jechuudha. Ammoo nuti warri silaa sagantaa sana qopheesse Mahammad Bayaanilleen gaafii takka yoo kataatullee ani akka yaadetti silaa atleast gaafii shanfaa wal gaafatan jeetii yaadaa ture. Gaafii takkallee yoo ta'e yoonii fi Hamzaa irraa qeebale jeetii yaada. Yoo ammoo inninis hin qeebaluu lakki ani haroo tiyyanaan deebine waan naan deebiiniif takkallee hin fudhadhu hojii ta'e anilleen akka nama takkaatti akka obboleessaatti isallee dirquu hin danda'u. So sunillee mirga isaa dura dhaabbachuu ta'a. Waan san ta'e jecha manatti hin achi deebisa. Akkam jettan obboleeyyan kiyyame. Okay, Ustaaz Muhammad irraa yaada fuunu yeroo takka. Ayyee Ustaaz Muhammad dubbadhu waan amma obbo Haroon. Yaada bardeeqa sadii fudhanne. Yaada biraa deemtu. Obsi yaada biraa obsi. Deeqaa biraan nu dabaluu feetu. Yaada biraatii miti obsi jaaniga. Okay. Hamzaa wanti obsi. Okay, anaaf balleessa. Wallahi inimaa laala obsi. Ayyee. Sagantaan akka irratti inimaa toltee bareeddeen jirtu dhaggeeffadhaa obsi. Hamzaa kamiin deemu jira jarana seesin maal Ustaaz kanniif ayyee kanniif deeqaa sadii kanniif deeqaa sadii kanniif kannaaf ayyee kanniif Ustaaz atilleen fudhadhu deeqa sadii. Okay, sadii deeqa jaa isin kanneen. Ayyee naa kenni yoo atin. Ayyee qabiif deeqa sadii ayyee. Osoo isin qabanne maayikiin qabatin yeroo takka isin akka mataa addeeqe matii irratti. Ani reefun tana haasawa isaatii tulaa bakka tanaan sissidhee baay'eedhaan qubatana. Ani reefun tana afaan kiyyaan namuma tokko yeroo jijuusan laan ergamaa rabbiit irraa kaasee sahaabaa taabiya wataabiina. Qarnii sadiin kana keessaa namuma tokko nama ta'awiila aayaa qura'aanaa ta'awiila quwwaatti fassaru naafidiin je'ee malee kun nama kana naafidii anaa jiru dhageessanii sahaban dubbadala sahabaa ammoo wanni dubbadheef nabi Muhammad inama deebi'ee warra afran alaykum bisunnati wa sunnatul khulafaa jeejee dubbata lammaffaa sahabaan tafsiira ilmi ergamaa rabbii keenyarraa barata waan ta'eef nama sahabaarraa nama tokko taabiyaarraa nama tokko nama quwwaatti fassare naafidiin jee malee nama akka waliigalaa guututti hin qabanneen bakka tana akkan gartee narraa walitti hin laaqamneef hin jee tokko kana lamaffaadhaati. Namtichi inni naafide kun sahabaadhaa miti. Reefuun tan ofuma isaatiif tafsiira nama tokkoo hin barbaadu naan ja'a kunoo asii maa nama kana fidateen jebboleeyyan kiyyaan. Erga gartee nama tafsiira nama tokko hin barbaanne maaliif bakka tana naa amanuu dide haqa kana naa baasa. Ofuma